harka fuudhee ijoollee Oromoo asiliin baanaa beekadhaagaa kutaan kurnaniin baana. Kanaafuu sirriitti na dhaggeeffadhaa eenyu akka sodaachuu qabuun isinii ibsuu barbaade waa'ee Jawaarii fi waan amma deemaa jiru kanarratti. Gaaf tokko waggaa 2 dura Suudi Arabiyaa keessatti hidhameen ture. Murtii takka malee hidhaa keessatti tursiisan. Mana hidhaa seera qabeessa keessatti hidhamne. Kanaafuu nyaata nyaannu jennee dinne. Nyaata hin nyaannu biyya teenya nu safarsiisaa au ambaasii nu yaamaa jennee. Sambooda daabitni dhufe. Sagalee teenya dhagee jechuudha. Waraqaan barreeffamee achirraa ba'e uguma san nu dhufe isin safarsiisna waan feetan isiniif goona nyaata nyaadhaa jee nu kadhate guyyaa 2 waan nuti nyaata dinneef. Sababni isaatis mootummaa biyya kanarra waan ga'u waan beekuuf. Nuti shaqaalaan dhufe kanaaf sodaatan isaan. Mana hidhaa keessatti yoo namni tokko waan takka ta'e mootummaa kanarra rakkina ga'anii beekan. Kanaafuu dhaabni sodaachuu qabu ummata Oromoo osoo hin taane dhaaba bilchiginnaati tokko keessaniin guuramtanii taatan unkaan Jawaar nama jabaa miti namni tokko shakhsiin nama tokko yoo mana hidhaa keessa waan tokko ta'e waan isin qunnamu waan beek. Maal jetti ijoolleen Oromoo abaaw gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Maal jetti ijoolleen Oromoo abaaw gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Jireenya keenya keessatti deeggartoonni keenya inni dhugaa warra inuma nun beeyne. Miqqanyaan keenya immoo nama haalaan nutti dhiyaatu. Miqqanyaan sun miqqanyaat waan tahuu qabuuf osoo hin taane wanni ati hojjettuuf dandeettiin tante waan dadhabina isaanii isaa yaadachiisuuf jecha malee waan biraatiif miti. Bariite! Oi! Arra galgala deemnee shagoyyee sirbinaa qophaa'e. Ai! Maali yaa urjii teenya? Ana pankii ya sheekha shagoyyee naktindiisu. Weekana dootu dhiisa du'i bollanchiisu. Amantaan kan abbaatii adaan kan uummataati. Adaatee fash godhuudhaaf sabboontuu mirgisee. Puligeiro, puligeiro, mi chatarra dilanya. Puligeiro, puligeiro, mi chatarra dilanya. Puligeiro. Gimpi gupa wal kakak